Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa saayifana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Ashamaa attam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaa. Reediyoon Afuura Biyyaa sagantaa ishee guyyaa har'aa keessatti qophii addaa tokko qabattee dhiyaatteetti. Garaagarummaan dhaabbilee adda bilisummaa Oromoo gidduutti mul'atuuf diinummaa hanqisiisanii qabsaa'ota addaan bahan walitti deebisuuf yaaliin karaa adda addaa gaggeeffamaa ture milkaa'ee tokkummaan humna ta'ee as ba'uunsaa kan himame ji'a dabarsine kana keessa ture. Ibsa adda bilisummaa Oromoo qaamni ce'umsaaf addi bilisummaa Oromoo Shanee Gumii irraatii ba'e akka mul'isetti mariin araaraa dhaabbilee kana lamaan gidduutti adeemsifamaa ture amma milkaa'ee daandiin tokkummaa saaqamuunsaa uummata biraa simannaa guddaa argateera. Sagantaan reediyoo Afuura Biyyaa har'aa keessatti dhimma kana laalchisuudhaan qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenyarraa keessatti adda bilisummaa Oromoo inni bakka lamatti waamamaa ture tokkoomee maqaa tokko waamamuudhaaf qophiinsaa kan xumurame ta'uusaa laalchisee bakka bu'oota dhaabbilee lamaan kanarraatii caqasna. Gaaffiif deebii har'a goonu keessatti kaayyoo adda bilisummaa Oromoo seeraaf heerasaa gaaffii uummata Oromoo tooftaaf taarsimoo qabsoo rakkoo miseensota adda bilisummaa Oromoo addaan facaaseef furmaata isaa laalchisee qabxiilee lafa naqamaniif deebii karaa gama lachanuu laatamu dhaggeeffanna. Dursa garuu akkuma beekamu jalqabaa kaasee hangammaatti dhimma kana laalchisee sagantaa walirraa hin cinne reediyoon Afuura Biyyaa dhiyeesse keessatti ijoon dubbii araaraaf tokkummaa ta'uun isaanii beekama. Akkuma isiniyyuu yaadattan reediyoon Afuura Biyyaa waa'ee walitti dhufeenya dhaabbilee kanaaf adeemsifamaa jira kan jedhame hojiin araaraa maalirra akka ga'e yeroo garagaraatti hooggantoota dhaabbilee lamaanii sagantaa ishee garagaraa irratti affeeruudhaan mari'achiisuun ishee ni yaadatama. Ijoo haasawaa keenyaa keessaati muraasa irra deebinee ilaaluudhaaf yoo yaalii goones gaarii nutti fakkaata. Tokkummaan dhaabbilee Oromoo gidduutti uumamuu humna ta'a. Humni kun immoo mirga uummataa falmuu irra darbee Oromoo irratti miidhaa fiduu hin qabu. Bakka tokko tokkotti garuu kun waan hedduu hubatame fakkaatu. Jabinni Oromoon bakka hundatti agarsiisu diina yoo ta'e malee fira yookaanis lammii sabaa dallansiisuudhaaf yookaanis naasisuu kan qabu nutti fakkaatu. Mee akka seensaatti reediyoon Afuura Biyyaa Mee 20 gaaffiif deebii obbo Dhugaasaa Bakakkoo waliin adeemsistee turte irratti wayitii miidhaa addaan bahiinsi kun fide obbo Dhugaasaan waan isaan jedhanii turan yaadachuun gaarii nutti fakkaata. Obbo Dhugaasaan gaaffii kanaaf reediyoo Afuura Biyyaaf yeroo deebii kennan qabeenyaa nuti qabsoof oolchinu humni qabsoof bobba'u qabeenyaaf humna uummata Oromoo keessaa argamudha. Yeroo addaan baanu kana wal saamna. Yeroo tokkomnu immoo humna keenyaaf qabeenyaa keenya jiru walitti qindeessinee diina keenya irratti bobbaafna jechuudhaan bu'aa tokkummaan qabu nuuf ibsuun isaanii ni yaadatama. Akkasumas reediyoon Afuura Biyyaa Juun 3 gaaffiif deebii hayya duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin adeemsifte irratti gaaffii wal fakkaataa dhiyeessitee fi deebii obbo Daawud nuu kennanii turan ibsa dhaabbileen lamaan gidduu kana baasaniin kan wal fakkaatuuf ibsa ba'e kana kan dhugoomsudha. Tokkummaa qabsaa'otaa, tokkummaa uummata darbee mooyyuu diina lolamu sanaatiifis kuni furamuu malee humna bubuusaa gaagaama fidaa kuni beekamaadha.
kan akkan taanee fi affeelloo sunis gaafa jalqabarraati kaasee furuudhaaf yeroo hedduu irratti dadhabamaa turuusaan beeka. Maa irratti 2,000 furanne fixanne ammoona nu gidduu rakkinni sun hin jiru lammatallee hin deebi'u kanatti amanna. Ololli hin jiru kabajaadhaan walta'insaan fixanne kuni waan jiraati jechuudha. Yeroo dheerina keessa tokko walitti baqnee irra hin baqne maaliif sagantaa siyaasaa keenyatu adda imaammatoota addaa qabna kanaaf walitti hin baqne haa ta'u walta'insi sun immoo waan bu'aa guddaa qabsoo bilisummaa Oromoof buuse qaba. Akkuma lamaa affeelloo fi nu gidduutti ta'e anaa fi jaarraatu mallatteesse jaarraa abbaa gadaa sooressa affeelloo gaafasi amma immoo fidoo. Ka warra kaanis si'a lamatti deddeebinee yaalleerra kamma kajaal dhugaasaa kaafte kammooyyuu 2008 nurraa achi bahanii kunumaan guddoon itti ta'ee ka yeroo adda addaatti yaalame. Kaamma kajaal dhugaasafaatti kaafte garaagarummaan kana furachuuf karaa keenya qophiidha jedhanii qophii ta'urra darbinee nutis lamaan keenya iyyuu yeroo adda addaatti walitti deebinee waan hedduu haasofne waan hedduu irratti waltaanee waan irratti haftee jirti isheen kun itti fuftee ni xumuramti kana karaa keenya commitmentiin jiru isaanis kan mata jenneeti amanna karaa mataa keenya ni xumurama. Reediyoon Afuura Biyyaa obbo Galaasaa Dilboo waliinis wayita maree godhee turetti yaadni isaan dubbatanii turan kanaan kan wal fakkaatu ture. Garee keessanii gareen abaa'oo obbo Dhugaasaa Bakakkoon hoogganamuu fi garee adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu gidduutti araara yeroo duraa bara 2002 jaarsolii shanachaan adeemaa ture maaltu bakkaan gahuu dhorkee ka jedhu gaaffiin kun tokko. Yeroo darbee gaaffiif deebii obbo Daawudii waliin adeemsisne irratti gartuu keessan lachuu gidduu araarri adeemaa jiru itti fufaa jiraachuu isaa himaniiru waa xiqqoon hafuushees nu addeessaniiru. Waan xiqqoon gartuu keessan lachuu gidduutti hafte maali? Kana hoo yoom xumurattu ka jedhudha gaaffiin koo. Kan sanatti jaarsummaa isa duubatti tattaafoliin garaagaraa ni turanii tattaafoliin kun maaliin gufatan kan jedhu yoo carraa arganne walitti dhufuu dandeenya isaa fi kan kana fakkaatan hunda waan haasofnuuf asirratti amma itti deebi'uu waan yeroo dheeraa irratti wal qabaa turre irratti gaaffiif deebii adda addaa goone ibsatti baafne kana keessa deebi'uu hin barbaadu. Isa waan xiqqoo tokkotu hafee atinaan jetteefi qunnamtiin jalqabameera. Tattaaffilee haasawaa nagaa kanaan dura goone gufatee akkamitti deebisnee hafuura haaraadhaan akka milkeessinu yaada wal jijjiirratameera. Kana lachuutu hafuurri jiruu fi amileen jiru gaariidha. Kanumaan wal qabatee immoo haasaan waan sirnaa haasaan gara xumuraatti itti wal nu geessuu danda'u tokko fichi kanumaan bira darbaa jechuudha. Obbo Galaasaa Dilboo waliin bona baranaa maree goonee turre keessaati kunneen kan isin dhaggeeffachiisne turre dhaggeeffattoota keenya. Egaa jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya waliigaltee gareewwan abaa'oo lamaan gidduutti ta'e ilaalchisee guyyaa har'aa kan nuti waliin mari'annu oduu himtoota gareewwan kana lamaanii kan ta'an obbo Booruu Barraaqaa fi obbo Daani'el Disaasaa waliin sagantaa keenya waliin turtii gaarii. Obbo Daani'el Disaasaa oduu himaa adda bilisummaa Oromoo karaa qaama ce'umsaa akkasumas obbo Booruu Barraaqaa oduu himaa adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii lachuun keessaniyyuu raadiyoo Afuura Biyyaaf gaaffiif deebii gochuudhaaf dhiyaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaan isiniin jedhaa baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan eeggan fayyaa ta'aa waan oofachee yaadaan akkana akka ibsinu nu afeeruu keetiif.
Yaa gaarii dhagaati obbo Booruu meeqa isinirraati haa jalqabnu araarri qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo fi Gumii Shanee adda bilisummaa Oromoo gidduutti ta'uun himamee jira. Kun maal jechuudha? Abaawoon lama hin jiru jechuudha? Galatooma egaa akkuma sadeessan baafnetti kana booddee adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa fi adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii jedhamee kan yeroo dheeraaf dubbatamaa ture gara dhaaba tokkootti akka deebi'uu fi tarkaanfii araaraa abdachiisaa irra geenye jirra. Kanaafuu kana booddee dhaabni kun akkuma tokkotti akkuma durii isaatti adda bilisummaa Oromoo jedhamee qofa waamama jechuudha. Gaarii obbo Daani'el kanarratti waan itti dabalatan qabdu? Waan saaleen nagaamu garuu ittiin dabaladha. Ilaali nuyi akkatti amannutti addi bilisummaa Oromoo lama jiru jechuun namoonni biraanis yookaan giruupiin biraan adda bilisummaa ofii jechuun danda'u. Garuu amma kana haasa'aa jirru kan lachuu keessanii qofa kan gara biraa keessa hin seenne nuti. Naagale adda bilisummaa Oromoo biraan hin jirudha. Gama keenyaani yaada tokko irratti akeeka tokko irratti walii galuudhaan gam tokkotti deemuudhaaf walii gallee walii mallatteessinee jirra. Warri kaanis immoo akkasuma booddee dhufu kan jedhu abdii qabna. Ammaaf garuu nuyi adda bilisummaa Oromoo. Yaa gaarii dhagaati. Adeemsa araaraa kanaaf taajjabnooti irratti argamaniiru yoo irratti argamaniiru ta'e eenyu fa'i? Deebisuun. Yaa itti fufi. Taajjabduun hin argamne nuyi ammaan dura qabamuun kun araarri kuniif dubbiin kun mareen kun kan jalqabe waggaa dheeraa ta'ee jira. Erga bara 2008 yeroodhaan gidduutti citaa kan deemedha. Kuni wal gidduutti ifaan haasofne wanta jiru ifatti haasofne wal dabbii jiru ifatti haasofne waan akeekan nuuf duratti waan irratti walii galuu wal duratti afneeti haasofneeti malee taajjabduun taa'ee ammaan dura yeroo dheeraadhaa fi namoonni gidduu seenanii yeroo itti hin danda'amnes jira. Gurmuun gidduu seenes hin danda'amne jira. Kanaaf akka qabsaa'anitti walumatti dhufnee fuulaaf fuulatti haasa'uu qabna kan jedhuudhaan ofumaan fixanne malee qaamni sadaffaan gidduu seenee miti. Gaariidha. Gaaffiin kun itti aanu kan obbo Booruu Barraaqaaf tahaa? Kanarratti waa xiqqoo dabaluu barbaadeen. Haa ta'u. Qaama sadaffaa kanarratti. Yaa itti fufa. Araara yeroo jedhamu yeroo baay'ee qaama sadaffaatu yaadatama. Qaamni sadaffaan kan isin araarsi kan jedhutu yaadatama. Keenya kana akkuma reefuu Daani'el ibse numatu rakkoon keenya maal akka ta'e ni beeknaa. Nutis beeknaa warra kaleessa wareegama gurguddaa waliin kafalaa dhufe. Kanaafuu hangamuu yoo yaada xiqqoo tokkoon addaan baanee yeroo dheeraaf turrellee arras bakka kaleessaatti wal beekna waan ta'eef lamaanuma keenya wal dura teenyee rakkoo keenya fixachuun ni dandeenya amantaa jedhu qabachuudhaan sadarkaa ammarra geenye kanarra gahuu dandeenya jechuudha. Kunis araarri ilmaan Oromoo gidduutti geggeeffamu lamaanuu abbaan rakkoo irraa qabu rakkoo isaa qabatee wal dura taa'ee fixachuu akka danda'uuf barnoota illee kennuu danda'a jenneerra abdannaa wanni amma araara kanarratti agarre kun jechuudha. Akkitti gamlamee qofa taanee wal dura dhufnee fixanne kun. Gaariidha gaati. Gaaffiin kun itti aanu lachuma keessanii fi jalqaba obbo Daani'el itti naaf uftu. Araarri kun kanumaan raawwatamoo tattaaffii isaa kabiraas itti fufuuf sagantaa lafa kaawwatee yookiin sagantaa lafa taa'ee jira? Jechuun kee gurmuu biraa wajjin jechuu keetu moo? Akkuma beekamu kana baroota darban keessa rakkina uumameeni namooti miseensoti hedduun dhaaba keessaati addaan babahanii bakka jiru. Egaati haalli kun sanaa fi haala mijataa tokko uumee akkaataa isaan itti qabsootti dabalaman irratti hojjetamoo yookiin sagantaa lafa kaawwate qabamoo kanumaan raawwata? Kanaan raawwatu kun suma ammaan duras akkuma himaa turre akkuma
raadiyoo adda addaatti illee baanii maa turre yaaliin kun inuma jira. Ammallee akka nam tokkeettis taanaan akka gurmuutti illee jiraannan yookaan immoo maqaa dhaabaa dhahatee illee jiraata taanaan akeeka kana wajjin deemuu hin danda'a taanaan rakkoo uummata Oromoo akkaataan itti furuuf deemnu akka kana inni gar tokkotti luucha'uu hin dandeenya taanaan nama akka tokkottis ta'e akka gurmuuttis ta'e akka dhaabaatti ittuma fufaa kun wanta dhaabbatu kun amma yeroo dheeraadhaaf waan itti fufuudha kun qabsoon kun wal qabatee yoo deemiti irra bakka tokko keenya kan jiru amantiitu jira. Obbo Booruu yaada kana irratti waan itti dabaltan qabdu? Yaadni jiru kanuma araarri kun ni jalqabame malee kan xumuraati miti kun sadarkaa bareedaa tokkorra jira araara amma dura deemaa ture hunduma keessaa inni kun waan abdachiisaadha. Haa ta'uti hanga maayii isaa gahutti karaa gabaabduu afti xumuruudhaafis karaarra jirra. Araaronni qaamota biroo wajjiniin akkuma jedhamee yaada kaayyoo irratti yookiin immoo ilaalcha kaayyoo qabsoo Oromoo irratti wal ta'amu wajjiniin walitti dhufanii rakkoo gidduu jirtu fixachuudhaani dhaaba kana caalaatti jabeessuudhaaf caalaatti gurmuusaa bakka kaleessaa jabaa sanatti deebisuudhaaf tattaafanni godhamu itti fufa jechuudha. Wal maree araaraa keenya kana irratti illee kun ka'eera warra nurraa achi illee hammannee deebisnee kaayyoo ikitaa ta'e tokko irratti waliin gurmoofnee dhaaba kana jabeessuudhaaf karoora qabatanii jira. Kanaafuu araarri kun araara sadarkaa kanatti dhaabbatu miti. Warra kaayyoodhaan tarii wal dhimmu immoo haala adda addaatiin tumsa qabsoof waliin jaallachuu haala dandeessisuun hafuuruma gaarii gidduutti uummachuudhaaf ka'umsa qabna jechuudha. Kanaafuu araarri kun araara jalqabaa miti. Araara jalqabaati malee araara xumuraati miti jechuudha. Gaarii dhagaati. Gaaffiin keenya itti aanu gareen keessan lachuun abaa'oo tokkicha turtanii rakkoo uumameen gargar baatanii araarri keessan ammaa kun walitti dabalamuu qofa moo rakkoon wayitii mul'atu haalli yookiin mekaanizmii ittiin furmaati barbaadamu lafa keewwattaniitu? Fiyoontu egaa gama boruuti waan jedhamaa ture nageenye itti da'uudhaaf isoo gochuudhaaf illee kun rakkina sitti fidan beeku. Hello? Yaa itti fufa. Kun egaa wanti adda godhu yoo jiraate waan irratti amannuu fi waan gochuuf deemnu taliila gochuutu waan kana hundaa fura kan jedhu abdii qabna. Maalinni rakkoo saba keenya dhabiinsa biyya keenya akkaataan itti hinnu irratti walii galuun waan hundumaa waan sakaan wanta xiqqaatti hidhamanii jiran hin tolcha yookaan immoo gaaffii sana deebisa kan jedhu qabna. Mekaanizmiin sana jechaadha. Fakkeenyaa fi ooman fakkeenya fudhatte gaaffiin saba keenyaa gabroomuu ta'u biyyi gabroome immoo akkuma biyyi gabroome biraan bilisa ba'uun irra jiraachuu qabeenya keenyatti ajajuu danda'u aadaa keenya guddifachuu danda'u. Biyya abbaan biyyaa taanetti biyya keenya Oromiyaa jiraachisuu danda'u isa kana argachuu danda'utti amanna jechaadha. Kuni nu bituu qaba. Kuni mekaanizmii keenya jechaadha. Wanti biraan kana jalatti dhufuu danda'an akkaataatti waan bakka kana ga'uu dandeenyudha. Isaan kana irrattis gadi fageenyaan haasaan godhamee jira. Kana bira ga'uudhaaf qabsoo kana akka kanatti fiixaan baasuudhaaf maal barbaanna kan jedhutu diriire jechaadha. Akkuma duraan akkuma sagantaarra jirutti qabsoo hidhannoo, qabsoo siyaasaadha, kan dippiloomasii akkasuma kan diddaa uummataa qindeessuudhaan walitti hidhuudhaan bakka kana geenya jecha. Kun egaa mekaanizmii ittiin gurmuun biraa dhufus namni leesaadhaan dhufus itti amanee itti seenuudha jechaadha. Kanaani kuni akka mekaanizmiitti hunda keenya walitti qabee oofuu qaba. Kanatti amanaa kana fuulduratti halagaafis firaafis jechuu danda'uu qabnaadha waliigalteessa. Kanaaf egaa deemsa dhaaba tokko keessatti yookaan immoo akkuma uumaadhaan jirutti deemsa tokko keessatti namni waliin hojjetu wal dhabuun ni bu'u. Inni kun akkuma seera dhaaba tokkotti hiikamaa deema. Haa ta'u wanti nuyi furtuudha inni lafa kaa'annu bilisummaa Oromiyaati, walabummaa Oromiyaati. Akkasumas immoo waan ittiin bakka kana rakkabnu tooftaalee yookaan immoo waan irratti walii galle kana jechaadha. Kanatu furtuudha jennee amana.
gaariidha kanarratti yaadatti dabaltan qabdu obbo Booruu. Kana booddee rakkoo ammaa keessa ba'anii dhufnee as geenye kana hambisuudhaa fi makaanizimiin qabaachuu maltammaa digaaffii yoo nu baddee fi kana booddee dhugaatti rakkoo akka kaleessaatti deebi'uu hin dandeenyu jedhanii dubbachuun rakkisaa ta'uu baatu waan kaleessaarraa garuu barachuun keenya mirkanuma jechuudha. Kaleessa kunoo rakkoo adda addaatu nu mudee rakkoo adda addaa mudanneeti gargar baanee qabsoon keenyas miidhamee dhaabni keenyas maqaa gaarii qabaachaa ture dhabe yookiin immoo maqaan isaa jalaa dhimmisaa'ee amma kana deebisanii jabeessuudhaaf rakkoon kaleessa keessa baane sun barnoota guddaa nu laatee boruuf egeree keenyaaf ammoo tooftaa fi makaanizimoota jajjaboo ittiin qabsoo kana jabeessan dhaaba kana sirna isaa jabeessanii gaddaaban akka tolfannuuf barnoota guddaa nuu kenna. Kanas egaa warri walitti araaramuudhaaf hojjechaa jirru kuni caalaatti eega walitti deebinee tokko ta'aniin booda haala akkamiin dhaaba kana heera isaa jabeessina kan jedhu irratti jennoo jabaa qabaachuudhaan gadi fageenyaan qorachuudhaan rakkoo kaleessaa maaltu dhalche boroo rakkoon akkanaa akka hin dhalanne wabii maalii qabna kan jedhu daangaa barbaachisaa ta'e tolfachuudhaan lafa kaayyatanii uummanni Oromollee dhaaba kanarratti abdii qabaachaa akka deemu taasisuudhaaf gurmuun dhaabichaa akka jabaatu yeroo heerri cabu yeroo seerri cabu yeroo rakkoon tokko dhaabicha keessatti dhalatu qabaan itti wanta sana goonuuf tokko akka qabatamaa ta'ee beekamu kana hubachuudhaan namni keenya ala jirullee dhaaba kanatti akka birmatu akka caalaatti itti miseensamu akka caalaatti deeggaru taasisuudhaaf egaa gurmuu lamaan walitti dhufeetu waan barbaachisu tarkaanfii fooyyessiidhaa barbaachisu fudhate jechuudha. Yaa gaarii dhagaati bara addaan turtanii haalli wal dhibdee miseensotaa fi deeggartoota keessan gidduutti uumame sana haquuf hojiin keessan hagamitti fufaa maal gochuu qabdu akkamitti haala wal dhibdee namoota gidduutti uumame kana haquuf yaaliin godhamuuf gara fuulduraatti yaaliin godhamuu qabu maali jettu? Kun dhugaa waggaa kudha lama keessatti dhaabni aadaa qaba. Aadaa adda addaa horachuun jira akkaataan itti hojjetan adda ta'uu danda'a. Wanti sirratti fookasii yookaan immoo irratti dhuudhamanii hundumtuu adda adda ta'uu danda'a. Egaa hojiin isaa inni guddaan qaamaan nama walitti fidanii wal jijjiirsiisuu caala aadaa sana walitti fudhachiisuudha. Kanarratti immoo gaafa sagantaa'ee jira wanti dura godhamu waan itti aanee godhamu. Sana booddee kun amma erga dammaqnee sabni Oromoos dammaqee sadarkaa kana ga'ee dhiisaati yeroo namni dukkana keessa jiru iyyuu waan ta'eef kun jabaan ta'u dhuguma dhaabni aadaa qabsaa'aa ta'e uumachuu tureera keessumaa kan akkan keenya kana keessatti kanaaf kana wal fudhachiisuun sagantaa'ee jira. Dhaabatumaan dhufee guyyaa irraa guyyaatti har'a walitti dhufu bormoo maalirratti akka dhuudhamnee hojjennu irratti walii galu sana booddee waliigalatti Oromoon aadaadhaanis maaliinis waan ooluun jechuu dandeettii sana waan hundi irraa qabnuu fi rakkinan ta'u hin jiru abdii qabna. Garuu akkuma beekamu akkuma dhaabni sirnaan hojjetu tokkotti walitti dhufuurraa jalqabne sana booddee wanta dura kana hojjenna itti aanee kana hojjenna sagantaan yeroo gabaabaa kanaa kan dheeraa immoo kana kan jedhuun itti seenna. Gaariidha. Booruu kana irratti itti dabaltu? Miseensota keenya gargar baba'anii yeroo dheeraaf deemaa turan kana walitti deebisuun dhugaatti waan ulfaataa ta'e nutti mul'atu. Wanti guddaan akka hoogganaatti wal hubannee rakkoo jiru furree walitti yaanee walitti dhangalaanee waan kaleessa ta'e irraa barnoota fudhannee bor akka irra deebi'ee rakkoon akkasiin dhalanneef waadaa walii seenuudha wanni guddaan. Eega kana ta'e booda miseensonni keenya akka adda addaan bahanii wal gidduutti illee hafuura hin taane uummatanii jiran akka deebi'anii walitti dhangala'an taasisuudhaa fi tarkaanfii fudhatamu beekamaadhuma. Kunis namni kaayyoo tokko qabu, namni ilaalcha tokko qabu, namni fedhiinsaa tokko ta'e waan wal didee bara baraan jiraatuuf hin qabu jechuudha. Yeroo murtaa'eef wantiin akkasii kun yoo dhalate namni gargar faffaca'uun ni jiraata, dugda walitti deebi'uun ni jiraata.
haa ta'uti eega hundeen rakkochaadhaaf furamte booda miseensi keenya immoo ka gara gama jaallan keenyaa jirus ta'ee gara gama keenyaan jirus ta'ee fedhiin isaa takkittiidha. Fedhiin isaa tokkicha eega ta'e booda waan wal baqatuuf hin qabu. Fedhii sanaaf jecha ofiifuu wal yaadee bara dheeraa walirraa addaan bahee jiraate bara dheeraa walitti haasa'uu otoo barbaadu afuurri hin taane kun gidduu isaatti dhalattee akka inni walitti hin dhihaanne taasifte. Kanaafuu ofiisaatiif walitti cehee wal hammatee waliin deemaa qabsoo kanallee waliin gajjabeessee karaa dheeraa waliin deemamu kanarratti wal abdatee walitti hirkatee fedhii uummata Oromoodhaa guuta jennee abdanna. Kanaafuu ka miseensota keenyaadhaa abdachiisaadha. Baay'ee gaariidha. Amma gaaffiin kun lachuu keessan ni ilaala. Ammaan booda lachuu keessan obbo Daani'el akka oduu himaa adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaatti osoo hin tahin obbo Booruu Barraaqaas oduu himaa adda bilisummaa Oromoo Gumii Shanee osoo hin ta'in lachuu keessan iyyuu raadiyoon Afuura Biyyaa akka miseensa dhaaba tokkootti isin hubachuun nuuf ta'a. Kun waan kan qabu qoodaa hojiiti. Dubbiin waan hojjetan irratti hojjechuudha. Inni kun inni ammatti jettu fakkeenyaaf qoodaan hojii keenyaa inni tokko dubbataa ta'e inni tokko maqaa sanaa dha'uutu hin ta'in hojiin akkuma ammaan sitti maa ture wanti kun dhawaataan wanta yeroodhaan fudhachaa deemuudha bakka qabachaa deemuudha. Dhugaadha rakkinni biraa jiru waan akkasii akka dhaab tokkotti nooni haasa'ee gochuudhaaf rakkinni akkasii hin jira jedhee namanu garuu iyyuu yeroodhaan isin beeksifna kana amma booda fakkeenyaa fi tokkoomuu keenyaa fi waan irratti gallee kunoo fuulduratti haafnee jirra. Kana caalaa immoo isteettiin inni ta'an immoo akka kanatti wal gaggeessina akka kanatti immoo walii hojii kana gara fuulduraatti fuufna kan jedhu immoo akkuma kanaan bahee isaanis ibsuuf deemne jechaadha. Kanaaf akka dhaaba tokkootti akka hojii tokko hojjennutti yoo fudhatamne hamaan qabu immoo booda garuu kun waanuma dhawaataan yeroo eeggatee yeroo gabaabaa keessatti dhufuu danda'udha kanas nu hubachiisu. Obbo Booruu lachuu keessanuu akka miseensa dhaaba tokkootti raadiyoon Afuura Biyyaa yoo isin hubatteef rakkina qabaa? Raadiyoon Afuura Biyyaa lachuu keenya akka miseensa dhaaba tokkootti hubachuu jalqabuuf of qopheessuun rakkoo homaatu hin qabu. Haa ta'u amma karaa bareedaa deemnee dhufnee karaa abdachiisaa deemnee sadarkaa kanarra geenyeerra. Haa ta'uti hanga guyyaa kunoo walitti dhangala'aneerraa tokko ta'aneerraa kana booda hoogganni keenya tokkicha dhaabni keenya tokkicha jennee labsannutti immoo akka jaallan qabsoo addaan bahanii walitti deebi'uuf karaa deemaa jiranii walitti dhufaa jiranii tokkotti akka walitti dhihaachuun immoo abdachiisaa ta'e tokkotti yoo nu hubattan gaariidha. Gaariidha. Gaaffii keenyaaf kanaan booda akka dhaaba tokkicha akka miseensa dhaaba tokkootti nuuf deebistu miseensota keessan haala adda addaatiin abaa'oo keessaatii bahuudhaan bakka bakkatti faca'an dhaabatti deebisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamuun irra jiru maali jettu? Tarkaanfiin fudhatamuun irra jiru gaasuma amma waan ammaan dura tuttunnee warra akka gurmaa'ee akka dhaabaattis akka gurmoottis jiru wajjin dubbachuu already jalqabnee bakka kan fagaannellee kan wanta karra geenyallee ni jirani. Warra akka nam tokkeetti immoo ba'anii dhaabni kuni dhaaba sabni Oromoo jaallatu jaalalli kun immoo waan irraa ka'ee qaba. Wanta bu'aanni dhaloota ammaa keettiin argamne waan agarsiisee fi kun dhaabni kun dhaaba bu'aa akkasii buusuu danda'u kan sabni Oromoo hordofuu danda'u ta'uu barani akkas gara dhaaba isaaniitti akka deebi'an gaafanna warra akka tokkeetti illee jiru jechaadha. Warra dhaabaan jiru yookaan immoo warra akka gurmuutti of gurmeessee jiru immoo isaaniin irra hawwachuu fi itti sinnee haasa'uun irra laafaati. Waan hundumtuu garuu hundumaa caalaa garuu waan barbaannuu fi waan itti akeekkannu irratti walii galuu danda'udha. Gaariidha. Obbo Booruu kana irratti maalitti dabaltu? Nuti akkuma akka gama keenyaan nama deemsa deemaa dhufneen osoo waan araaraa kanatti iyyuu hin seenin dura nam tokkeelees ta'ee gurmuulee dhaaba kanarraa sababa adda addaatiin deeman
waamicha goonee fi turre fulbaanuma dabre kan ulfinni isaa kabajaan isaarraa mulqama akka lammii lammaffaatti ilaalama kana jalaa bahee mootummaa mataa isaa dhaabbachuun mirga isaati mirga biyyoomaa fi mirga namooma isaati. Afrikaa keessatti bakka itti abbummaan irreedhaa jabaate akkasitti dhiisiiti biyyoota qarooman keessatti illee mirgi walabummaa gaafachuudhaa kunoo bakka adda addaatti dhagahamaa jira jechuudha. Fagoo osoo inni oduuma torbaan kana keessa jiru yoo laalle Speen keessatti Kaataalooniyaa naannoo jedhamu keessatti uummanni Kaataalooniyaa suni walabummaa biyya isaanii yookiin naannoo Kaataalooniyaa sana falmachuuf jecha yeroo dheeraadhaa kaasanii qabsoorra jiru. Paartiin tokko amma kunoo filmaata paarlaamaa naannoodhaa moohatee rifarandamii labsuudhaaf qophiitti akka jiru faa dubbatamaa jira jechuudha. Kuni Awurooppaa keessa biyya qaroome biyya dimokiraasiin itti dagaage jedhamu keessatti jechuudha. Uummanni naannoo Kaataalooniyaa ni sarbamne mirga keenyaa qabeenyaa dinagdee keenya saamamne mootummaa giddu galeessaatii fi gibira kaffalaa jiru keessaa hanginuuf dhiyaatu xiqqaadha. Nuti waggaatti doolaara biliyoona 21 ol baafnaa kan deebi'ee immoo hojii misoomaaf nu ramadamu baay'ee xiqqaadha jechuudhaan mormii isaanii kaasanii kunoo sadarkaa kana gahan jechuudha. Kan biraas kaasuu dandeenya biyya akka Scotland UK keessaa kunoo bilisummaa gaafachuudhaaf paartiin isaanii bara 2014tti rifarandamii waamuudhaaf qophiitti akka jiru dhageenya jechuudha. Kun biyyoota gurguddoo dimokiraasiin itti dagaage keessattuu gaaffiin walabummaa biyyaa numa ka'a. Keenya kun waan addaatti ilaalamee fira birattis tariin milkeessuu yaaddoon jedhu jiraachuu danda'a. Akkitti nu milkeessuu haqa keenya jechuudha. Haqa keenya akka itti gaafannu immoo nutu qaroomfatee dhiyaata. Alagaan immoo kanarraa yaadda'uuf dhiisuuf mirga keenya dura dhaabbachuuf kan qabu. Kana sirriitti beekee namni keenya miseensaa qabee hanga deeggaraatti hoogganaa qabee hanga qondaalaatti kana hubatee of amansiisuudhaan duulatti bobba'uu barbaachisa jechuudha. Qabatamatti karaan qabannee jiru kana uummanni Oromoo ni sarbame mirga isaa mootummaa mataa isaa dhabuutu rakkoo kana hundarraan gahaa jira. Kanaafuu mootummaa mataa ofii qabaachuu qaba jedhanii falmachuun homaa waan nama qaanfachiisu hin qabu. Lakkii mootummaan Oromiyaa jennu kun bifa kamii kan jedhu immoo dhaabni yeroo adda addaatti hubachiisa barbaachisu miseensotaaf deeggartoota isaaf ni dabarsa. Kanaafuu qabsootti jirru kanatti laphee dhiibnee boonnee mirga keenya ta'uusaa hubannee bakkayyuu akka sossoonu gama kiyyaan taana. Gaariidha. Obbo Daani'el yaadatti dabalatan qabdu yookiin dhaamsa dabarfattan qabdu? Dhaamsi koo walumaa galatti saba Oromoof yookaan uummata biyya isaanii akkuma uummanni biraa biyya qabu nuyis biyya qabaachuu qabna. Haqa uumaadhaan qabnu hundaa falmachuun akka saalfii yookaan sodaa tokko malee akka qabnu hubachuudha waan hundumaa jaara. Qabeenya namni qabu nuyi qabeenya keenya namni alagaan dhimma itti boora nuyis dhimma itti ba'uu danda'u kan jedhu kana hadoonnee irra dhaga'uun nutti dhaga'amuu qaba. Kanammoo kan argachuudhaaf immoo hojjechuutu nurra jira. Hundi keenya irratti yoo hojjenne wanti kun wanta yeroo dheeraa illee fudhatu wanta dhalootatti walitti gabrummaa dabarsinu nutti fakkaatutu irratti guyyaa waan dandeenyu irratti dhaabbannee wal gargaarre. Warreen baqatanii biyya alagaa keessa jiran illee aadaan baqattummaarraa uumamu jira. Aadaan qabsoo kana wajjin deemuu hin dandeenye. Isaan kanarraa hundeen waan keenya biyya alaa ba'uun sababni isaa maal akka ta'e hubanne dhaaba kanaa wajjin dhaaba sabni Oromoo jaallatu dhaaba sabni Oromoo dhaabni kun mootummaa mataa kiyyaa dhaabuu danda'a jedhee amanu wajjin yoo dhaabbannee wajjin hojjennee bakka tokko keenya kan jedhu abdiin qaba. Kanaafi miseensonni illee taatu waan kanarraa akeekni keenya maal kan jedhu duwwaa irratti akka fookasii godhee hojjetuun gaafadhaa. Maal barbaanne saba kana maal gochuu bakka kamiin gahuu barbaanne isa sanarratti yoo xiyyeeffanne inni kaan hundumtuu sekondarii yookaan harka lammaffaatti gadi bu'uu danda'a wanti nu gidduutti dhalatu. Kanaafi wanti hundumaa caalu warri hin qabsoofne innu maal barbaanna exactly maaliif deemna fayyadu irratti waa akeekanne waan itti aananii sakanatti shukuun naman jechuudha. Kanaafi hundumaa caalaa akeeka keenya deebifachuudha jedhanii naammadda wanta carraa kana nurraa. Gaariidha. Obbo Daani'el Disaasaa akkasumas obbo Booruu Barraaqaa oduu himoota adda bilisummaa Oromoo keessumaa raadiyoo Afuura Biyyaa ta'uudhaan gaaffilee isinii dhiyeessine hundaaf deebii quubsaa waan nu laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa isiniin jedhaa. Fayyaa ta'aa.
Israa'el seerraa kanaaf iddoo galatoom raadiyaan Afuura Biyyaa galatu jabaadha. Okay, ulfaadha.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.